السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دبالو سمعتكو. Kau تاب dibahas تاب nak? goda warrek dirta nantino ko pelinki goda wakata da. Kau dibahas nak? Dakika obsigo dabal. Dakika di dama afe. Dakika di dama kana wanni bira deina de hono goda shi. Family na Okay. dirta nantino mamme wala khalifa ragaisani. Dumarratini de bina wante. Abshir. Kuma sagalta miga di Dakika di dama baja. afe di dama kana. Kuma sagalta miga di motor. Namun kata kau nasi tiap, namun kata kau nak adol foda. Kira ina bakam daw game ni adam bani sa sa adam dem ne. Rekam na rakam itu. Hera kam na konga bo. Kuma sagalta mi saddiet. Dakika na mako fanyan ne. Kuma sagalta mi saddiet. Kuma sagalta mi sagal. Kuma di basenu daf kuma tak qof. Kuma tak. Yaro tak tak nam kuma sadi fi dibba. Kuma dibba egibal. Itti finne jirra kuma dibba takam. Mata ku bambane jirra oro giftar rukes girta di fama chala undi dibba. Ayo orang pakai kandung tengkala. Mamme daqiiqaa 30 as turre geemii walirra qabatan gaanii beeyta miliyoon mana baratee taa'u jirti namni kompileen kitaab ta'uu dhufu jiru. Asillee geemiin daqiiqaa yoo xiqqaate daqiiqaa 10 booda namichaa wajji walitti ergatanii akkasittillee waan ol kaasuu ni dandeessan. Dhageessanii hin dachaana. Qofanis taa'u goonaaf isaan egaa kun ifamaa hundi keessanuu faanu. Abshir agalato mal fada. Abshir rakon ka boy berada ka. Tole rakon ka galato mal fada. Hentu tap tapis gusistani galato mal fada. Undi kaisanu. Morin dubatin dubada. Dabali tifu. Harka fuune akkam jirtu warra keessa jirtan. Guddaa rukes gira bar oro giftar jaanii ni diktator guddaa jira. Hai. Bagana jandufti. Nama siyaasaa jabaa keenya Dabbaal Mootii keessa jira. Boonaa Baalee jira. Caalaa Nuureefaa. Caalaa Oorofaa. Poolis hundi keessan namoonni 3,600 jala jirtan harka fuune akkam jirtu. Akkaawuntiin isin ittiin argartan kuni dhiifa manaa godhaa warra irra jirtan fooloo isin ergeera hunda keessaniif kan biraati akkaawuntiin kuni. Galatoomaa jechaa hundi keessan as jara warri jirtanu riipoosti godhaa intinii kana jechuudha. Bakka xiyyaa sana rukutaatii mallattoo riipoostii sanatu jirti jechuudha. Kooppii liinkii xaantee hundi keessan riipoosti gootu. Namni 3,600 yeroo lama riipoosti naaf godhaa. Galatoomaa hundi keessan riipoosti godhaa yeroo tokko. Koomentii jalatti argina waa biraan barreessuu dhiisaati riipoostii qofa laalla jechuudha. Riipoosti godhaa maaliifi namoota baay'eetti akka mul'atuu fi vaariyaaliin akka ol ka'u akka ta'uuf jechuudha. Hundi keessan riipoosti naaf gootu yeroo tokko. Galatoomaa harki keessa fayyaa ta'u namoonni as jala jirtan hundi jechuudha. Galatoomaa. Baay'ee namatti toltu dhugaa hundi keessan riipoosti gochaa jirtu namni 3,600 yeroo tokko riipoosti godhaa. Riipoosti godhaa hundi keessan galatoomaa. Yeroo riipoost yeroo tokko goonee kaane taaptaap goonaa taaptaabii kana miliyoona 2 galchine gara boonaa yookiin immoo gara caalaatti dabarsina jechuudha. Hundi keessan yeroo tokko jechuudha. Wal faana wal taane yoo hojjenne yeroo gabaabaa keessa guunna waan ta'eef galatoomaa. Yeroo tokko yoo riipoost gootan amma taaptaap godhaa. Hundi keessan dabil taap godhaa yeroo tokko. Dabil taap godhaa. Dafaa hundi keessan wal faana dabil taap godhaa hundi keessan dabil taap godhadhaa. Hundi keessan dabil taap godhadhaa. Hundi keessan jechuudha. Double tap godhaa hundi keessan. Hundi keessan namoonni as keessa jirtan taaptaabii itti muddaa dafaati. Dafaa hundi keessan galatoomaa. Galatoomaa taaptaap godhaa double tap hundi keessan taaptaabii dafaati. Tokko tuqaa 8 galchina dafa. Tokko tuqaa 8 galchina harka keessan irraan fuudhinaa. Harka keessan irraan fuudhinaa taaptaabii itti muddaa dafaati. Dafaa hundi keessan warri as jala jirtan namoota asirra jiran jechuudha. Namoota akka Dabbaalii warri haaraa taatanii hin qabne jechuudha. Gaafiif deebii ajaa'ibaa yoo isarraa gaafatamuu yookiin dhaggeeffachuu barbaadan kunoo Dabbaaliin gaafii fooloo godhadhaa caalaa Oroo isa baddeeti waante qaatan si arguu dhabe. Habis ninjira. Brother, baga jiraatte. Walumaan. Dafaa hundi keessan dafaa taaptaap godhaa galatoomaa double tap hundi keessan double tap share copy link double tap vaariyaaliin ola ka'u jechuudha guys nama baay'eetu jira warri irra keessee san ilaalartan ullee gadi seenaa galatoomaa hundi keessan double tap godhaa. Thank you so much. Double tap hundi keessan galatoomaa taaptaabii godhaa dafaati itti muddaa hundi keessan share copy link double tap gochaa tokko tuqaa 8 geessan galatoomaa ammallee itti fufaa dafaati harka irraan fuudhina tokko tuqaa 9 seenna tokko tuqaa 9 seenna dafaa tokko tuqaa 9 seenna dafaa hundi keessan taaptaabii qofatti naa hundaa dafaa galatoomaa
Double taabii qofa itti namuddaa hundi keessan harka irraan fuudhinaati. Taap. Jaalalli sinuuf qabdan wallaahi adda baay'ee namatti toltu galatoomaa taabii keessan laallagame jirra hundi keessanuu baga jiraattan jirra jedhaati jajjabeessaa yeroo namni akkana geemii qabu jechuudha bira dhaabbachuu jajjabeessuu sheer gochuu koopii liink gochuu fu'aa gootanii nama sana erganni dhufee fuuldura keessan taa'e gammachiisuun dirqama keessan jechuudha dirqama keenya hunda jechuudha isinii galee gammaduu qaba namni tokko. Maamlee gurbaas piliis bootaa kan lakkifitee deemuun mamnu'a dhoorgaadha hin danda'amu seera keessa hin jiru. Gurbaas fidi rakkoon nama keenyaa guddaan eega geemni qofa dhufa inni as taa'uun fuulli isaa bakka tana jiraatu waan dalagu qaba waan ta'eef isa biti bakka tana dogoggoreen yeroo geema taphata yeroo hunda. Pauzin godina dafaatii kottu as taa'ee namni dhufee ilaaluu qaba. Gaas dafaa hundi keessan taaptaabiitti namu daaka tokko tuqaa sagal thank you so much. Thank you miliyoona lama galcheen dabbaalitti dabarsa dafaa hundi keessan let's go. Let's go dhibba tokko naaf kuma dhibba qofaaf harka keessan irraan fuudhinaa galatooma mee yeroo tokko koomentii dhaabaati taap godha ammasitti dafaa hundi keessan wal faana jechuudha wal faana hundi keessan daddafaa hundi keessan galatoomaa thank you so much tokko tuqaa sagal irra jirra. Tokko tuqaa sagal miliyoona lama galuu fi guys miliyoona lama galuu fi galatoomaa hundi keessan dafaa miliyoona lama galcheen dabarsa waan ta'eef hundi keessan taaptaabii qofa harka irraan fuudhinaa fuula isaarraa harka irraan fuudhinaa galatoomaa hundi keessan harka irraan fuudhinaa daddafaa namni kumni 3,200 kun dafaati miliyoona lama naaf seensisaa dafaa thank you dafaa hundi keessan taap godha double tap hundi keessan thank you so much miliyoona lama galeera akkaawuntii kana namni narraan qabne hundi keessan namni kumni 3,200 oroo giftar fooloo godhadhaa gadi qabaati isiniifan deebisaa mallattoo ida'uu balleessaa naaf kolcha dabbaal mangisti. Caalaa oroo boonaan jirtanii dubbadhaa. Yaa ayyee ulfaadhu oroo giftarii habiibii kiyya ati jechuun abbaa Oromooti abbaa Oromoo kuma takka jalqaba galchuu. Abbaa Oromoo tokko tiktookii duwwaa irraa kaatee kuma takka galchaa ture namni sin beeran jiru. Warri fooloo irraa hin qabne hundi keessan namni kumni sadeen kana keessaa warri irraa hin qabne hundi keessan fooloo giftan kanatti ergadha abbaa keessanii waan ta'eef. Okay itti aantinee ammaan tana maal goona warra asirraa kanallee qabadhaadha. Maal goona ammaan tana taaptaabii tanatti qolbuun namoo ammamee sheerii guggunuu xiqqoo sheerii gunume namni haa dhufu. Haala akkasii sheer goona yaa sheerii goolchu immoo sheer goolchu. Sheerii goona amma sheerii goona sheerii jechuun akka warri fooloo irraa hin qabne gabbaalii caalaadhaa boona oroo giftarii hundi keessan hundi isaanii qabadhaa yaa. Yaa akkasi ayyee amma akki goonu sheerii goona sheeriin isaanii fuuluma maammee kana qabdan akkatti qubaan yeroo qabdanii warra firiyoondota wayirraa qabdanii si dhufa hunda irratti akkasi sendii goota hanga dandeessa jechuudha. Hunoo akka dabbaalatiin gartaa jiru kanatti hundi keessan qabdan akkanatti qabdan yeroo qabdan firiyoondota wayirraa qabdanii si dhufa. Achi booda sendii gootan send daqiiqaa takkatti nama 15-20-70 irratti godhuu dandeessan. Waa wayirraa fooloo qabdan hunda irratti jechuudha. Yalla deema namni ni ida. Sheeriin deemuu jirti akkamii beeyna namaa ida. Amma 400 wajjin. Hundumaa 500 wajjin amma laa. Sheeriitti jirtan amma laa. Hundi keessan eete gootan fuula maammee kana qabdan akkanatti qabdan. Achi booda firiyoondota wayirraa qabdanii si dhufa. Repostii gootee nama gaddabartee sendii goota warra wayirraa qabdan hunda narratti sheer godhaa jirtan hundi keessan deema namni adabalu unuulaal sirrii godhaa jirtan laammalaa sheeriin koppiliinki miti baay'ee sheeriin fuulotaa kana qabdaniiti waa wayirraa qabdan irratti sheer gootan 600 hojjetu nama 200 dabalamee jechuudha ammas deema daqiiqaa 5 nuuf alaal daqiiqaa 15 nuuf geema jechuudha dhumatee jira yalla sheerii fuula maammee geqqaba sendii godha warra asirra jiru kanallee qabadhaa hunda qabadhaa isin fayyada waan taataniif qabadhaa Oromoo wal guddisa yalla deema sheerii 700 hojjillaa 700 hojjill laal amma 40 neenaa jechuudha amma 40 seenaa jechuudha deema sheerii fuula maammee geqqaba bakka guddatee taasisan sendii godha send torba saddeeti jijjiira ni jijjiirtanii jijjiira torba jijjiira torba jijjiiraan jee jijjiira jijjiiramu jira dhiyaate 3,700 jijjiiramu jira saddeetetti jijjiiramu jira sheerii geqqabaa sheer godha warra irraanfate
warra hirraanfatee jira, warra hirriibni kutee jira, warra oduu waa jana januu gartee jaalallee isaa keessa gartee rafee jira. Hirriibaa kaasaa irratti dawwalaa. Bilbila olleetiin irratti dawwalaa. Sheeriin kaasaa. Kunoo, 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 kunoo. Amma kuma afur seenaa jirra jechuudha. Amma seenaa jechuudha. Deemaa jirtan. Sheerii. Bakka jiraattan warri jirreettan bakka jiraattan jiraadhaan malee. Yalla, let's go. Sheerii. Hundi keessan fuula maammee qabdaniiti sheer gootan. Fuula maammee qabdanii sheer gootan. Fuula maammee qabdanii sheer gootan. Fuula maammee qabdanii nama 10 irratti 15 irratti sheer gootan. Eewwa akkana laal. Akkana sirriitti itti jettan amma sheerii. Maasha Allah tabaarakallah. 8 seenne jirra amma 200 amma deema ammallee. Ammas deema. 38 kuma 3,800 laal. Kuma 3,800 sheeriin ta'an sirriitti fayyadu jirti jechuudha. Geqqaba ammallee. Geqqaba ni qabdanii. Geqqaba 39 godha. 3.9 godha. Ni deema. 8 jijjiira. 8 jijjiira sheeriidhaan. Sheeriidhaan 8 jijjiira. Sheeriidhaan 8 jijjiira. Jijjiiramu jira. Deema. 38 3.8 sheeriidhaan eeysa fuula maammee kana geeqabdan laa dhageeffadha. Oromoo dhageeffadha. Fuula maammee kana gizee geeqabdanii warra sendii sii dhufa warra fooloo weerraa qabdan warra fireendota keessatti sheer goota billa aleekum. Baarakallaahu fiikum. Riskiin sheer isinii taatee isin haa dhuftu. Riskiin dhuman qabne sheer taatee isin haa dhuftu. Garaan ciiseen du'aa isin godhu jirabbata jirana. Du'aa aamiin jaatuma sheer itti mudda. 3.8 sagalee jijjiira haga 40 jijjiiramutti afaan hin qabadhu jechuutiin irraa jijjiira 3.8 kuma 3,800 sheerii godhaan jirtan itti jabaadhaa deema mucaan okkoonna qabatee achi qote yaa'u yaa rabbi nu eega hundi gatan deema rakkoo miti. Deema sheerii. Namni sima jira jagas. Jira sa namni? Namni ni jira? Live irra? Turtanii jirtan jijjiira. If guddisi. Bilbilan kaasii khaliifaa fi jaasaadhaa wastaa'uun isaa dalagaa qabdi. Bilbilan seeniin harkaan hin tuttuqin. Yalla 39 eewwa akkana yaa baaqi billa aleekum wallahi kabajama afur godha lakkoofsi 3.9 kun afuritti jijjiiramuu qaba ejjennoo keenya kun deema 3.9 kuma 3,900 sheerii miti sheerii itti jabaadha sheerii koppilinki miti amma sheerii jechuudha sheeriin isaanii geqqabdan karaa gartee maammee fuula gubbaa maammee keenya maraaxaa kana geqqabdan yeroo geqqabdan mallattoo walirraa qabdan warra gartee fooloo walirraa qabdanis si dhufa sendii goota kun akkana godhu kanatti ilaali send akkana goota nama 15 irra goonaan namni ni dabalaa jechuudha 3.9 jirramma 3.9 deema habiiboch qulqulluuwwan deemaa jirtan akkana dabalu jira afur seenaa 3.9 afurii jijjiiramaa jira dhiyaatee jira 50 ol dabree jira 60 dhaqe 70 dhaqe 80 dhaqe 4,000 akkana sheeriin itti jabaadha malee deema let's go habiiboch qulqulluuwwan hundi keessa mucaa gartee afaan arabaatiin uummata barsiisaa ture mucaa afaan arabaatiin nama barsiisaa ture kana maddii dhaabbachuu keessaniif galatooma hundi keessan waan qabdaniin qophaa'aadha waan qabdaniin bira dhaabbadhaa xiqqoo qabdan guddoo barsiisaa Khaliifaa kun isiniif hundi keessan deema baga nagaan dhufte deema baga nagaan dhufte deema sheerii deema akkana thank you very much akkana hundi keessan sheerii eessa qabdan kunoo gurbaa laal uffata aadaatti naqeeti shaajee fataajee diimatee dhuferra baarra kallaa ofeeku achumaan maammee takka itti fuudhuu qabda akka inni baadiyyaatti hin deebine itti fuutee hidhuu qabda jechuudha hidhamuu qaba jetti
hundi keessan sheerii 4,100 4,100 let's go 3,500 irraa kaaftanii daqiiqaa 5 keessatti asiin geessan eenyu asiin gee isin jechuudha isin humni isin sullumni isin utubaan hundi keessan ammas sheerii jabaadha ammallee deema 4,100 sheeriin isaanii kaleefaa gee qabdan warra wayirraa qabdan sendii irra gootan komentii dhiisaa gaa habibochi komentii dhiisaa gaa guyyaa biraa taphanna rakkoo miti amma dubbiin fardiidha amaaraa wajjin qabsoo wal qabu yaana amaaraa wajjin waltumu yaana jabaadha 4,300 wajjin 4,300 ammallee deema sadiin kun fokkotaadha sadiin kun hanquun faayidaan qabdu deema ammallee sheerii thank you very much warra asirraa kana qabadha hunda isaanii foolootti ergaddaa isiif fayyadan waan taataniif amaaraa miti warra asirra jiru kun warra afaan oromoo dubbatu isin sappoortii godhan waan danda'aniif maddii dhaabbatan waan taateef fooloo godhadhaa hundi keessan 500 akkana 4,500 hundi keessan sheerii aboo mucaan babbareedee dhufe irraan tana wallaahi silaa dhalaa taate harroman tanaan manguddummaatti ergadha wallaahi hundi keessan sheerii deema hundi keessan geqqabdanii sheerii gootan geqqabdanii fuula kaleefaa kana geqqabdanii sheerii gootan sheer akkana 700 wajjin laalameedha lakkoofsi akka inni itti dabalaa jiru laalame oromoo laalame 700 wajjin maal gootan sheerii neeysaanii fuula kaleefaa kana geqqabdanii bar yeroo geqqabdan warra fireendota walirraa qabdanii si dhufa hundarra sendii goota ilaa akhiratti namni tokko nama 100 akka ni fidaa jechuudha deema 700 wajjin 4,700 barakallahu fiikum 800 sentanii jirtan 4,800 deema ammallee deema 9tti ol butaa 10tti ol butaa deema let's go hundi keessan komentii dhiisaa habiboch qulqulluuwwan haga komentii barreessan kana saahibbootan keessan irratti jaalallee teetan ta duraan isin jalaa badde jaalallee teetan ta walloltaniin jaarsa keessan ka walloltaniin irra sheer godhaa arraan tananii araaramtan rakkoo miti hundi keessan deema sheerii sagalee wajjin 100 kaanqate 6,000 naaguuta 5,000 naaguutanii jirtan baarakallahu fiikum oromoo jechuun uummata kanaa jechuudha uummata qulqulluu uummata nagayaa jabaadhu uummata keenya warri dhugumatti seeraa dalite wallaahi taaptaapiin keessan kun miliyoona 2 tuqaa 6 gubbaa jira kooppilingi sheeriin 566 jechuun waan xiqqaadha miti waan guddaadha nama kana bakka irraa haafnee 5,100 inoo baariyaalli mana amma bee bakka dalagaan keessan harki kan keessan bu'aan isaa takkaa firiin isaa amma mul'ate baariyaalli mana kanaa 200 ba'aa ture yoo agartanii jettan daqiiqaa 2 qofa keessatti luqqa'ee galatoomaa isinii dadhabee sa'aatiillee geena fakkaataa daqiiqaa 7 qabna yoo rabbiin nu laaffisee geema lafa harkisuu baate warra mana keessa jirtan ergaa takkaa dhaamsa waan qabdan dubbadhaa asumaan namas gubbaa jiru hunda isaanii fooloo godha oroo giiftar ja'a sabboontuu ja'a hundumaa fooloo godha anaa isinii jira keessattuu sabboontuu faan giiftara nama hunda gargaaruudhaan beekamu itti ergadhaa fooloo godha guddisaan nama kana oroo giiftar isa qabanti isaanii gubatee caalaa ibsaa boonaa ni beeytanii maammee isaa hunda fooloo godha kooppilingi sheeriin keessan 200 dhiyaachuuf deema taaptaapiin silaa rakkoon qabu. Wanni guddaan jira keenya kooppilingi qofaa miti taaptaappii qofaa miti giftii nama barbaachisaa sappoortii nama barbaachisaa guyyaan tokko guyyuma tokko warri as gargaartanis kaas gargaartanis waan qabdaniif qaba namni uffata aadaa kaayyate filaa kaayyate odaa kana uffatee yoo dhufee asirraa qalbii cabee gale qaaniidha inni akka sabaatti caba jechuudha geemni uffata aadaatti kaatan beekadha geema laafaadhaa miti uffanni aadaa kun uffata kabajaa qabu uffata dhiigaan dhufee uffata guddaa adara namni uffata kana kaatee mataa qaqqabee yoo gale nutuu hirriba nagaa rafnu isin hundi keessan akka isin gadditan niin beeka akka hin gaddineef akka hin sheeroineef akka boodan gaabbineef taaptaapiif koppilingii fi quraana himaan jirre haadiisa himaan jirre sa'a hedduu kanas ta'u jirtan isin niin beeka ammoo rabbiin nu salphisini rabbiin wajjin haa dhaabbatu warri keessa qabdan warri harka qabdan hamilee teenyaa fi hamilee uffata aadaa kanaa fi hamilee isaa akka hiitan asumaan amaanaa kennaa rabbiin akka tokko nu uumne tokko walitti uume tokko akkasitti wal mogan nu uume nutis waan dandeenyu baay'ee jirra warri dandeettii keenya tanaa miti biraa qabdanis hadaraa isin hin jenna asumaanii galatoomaa oroo giiftar faa sabboontuu ibsaa namni dubbatu jiraatanii yaada keessan kan kenneessan. Dubbadda oro dubbadda ibsa mirqaannee jirraa bargaadara kana sheerii. Itti fufi caalaa eenyu beekta? Jaallatanii gargaaraa jiran si'a? irra jirra bara harkaan dubbachuu dandeenye itti fufaa isin dhaggeeffataa jira harkaan dalagaatiin jiranii. Hayyee barakallahu fiikum marraan tana mirqaannee jirraati wayi hojjanne gaati wayi jennee beekanii deema hundi keessan maal godhanii
sheerii irra deebitan billaa aleekum sheerii irra deebitan arra mucaa kana kan laaleetumaan uffata kana irra laaleetumaan gammadee waan kanaan beekon Mee osoo geemu kun eegale dura caalaa kiyya nama 1700 goonu mana kana 1700. Dhibba shaniif kuma shaniif dhibba saddeet gubbaa irraa mee koppiliingi sheerii irraa rakkoo keessan hin kaasinaa nama hunda yaadachiisaa baadaallee manaa bahu jira wallaahi amma bahee duraan hin jiru nuyi 1700 kun nu geemu dura. amma guunnee agarsiifna amma daqiiqaa 10 keessatti 20 keessatti guunnee agarsiifna jechuudha. Hundi keessan maal gootan amma laal mee koomantii naa dhaaba takkittiin koomantiin barreetinaa mee koomantiin barreetinaa warri khaliifaa jaalattan takkittiin keessan koomantiin barreetinaa mee billa aleekum koomantii dhaabaati maal gootanii sheerii gootan sheerii neessaanii khaliifaa qabdan yeroo qabdanii warra isin walirraa qabdan fooloo fireendota keessanii isin dhufa haga xumuratti sendii godhi hanga xumuratti sendii godhi lakkoofsi kuni jaha wajjin seenaa jira nama kuma takka yoo fiduu baanne nuti wantummaan asirraa iyyuu hin jirtu jechuudha. Amma finna amma deema. Daqiiqaa takka keessatti dhibba lama dabaltee bal'aa. Dhibba shanii fi saddeet gubbaa fuutee dhibba jaagan jette si galee daqiiqa takkatti. Yaa. Wanti keessan amma maal gootan laal sheerii bicha gootan amma komantii dhiisa sheerii bicha khaliifaa qabdan kun laal dhibba takkaa hojjilla akkanumatti isin lakkoota jaatan laalaatuma sheerii godha khaliifaa qabdan laal istirateejii jechuudha qabdanii warra walirraa qabdaniitu dhufa jalqaba reepoostii dhufa reepoostii sanni goota akkatti kunoo anamma irraa kaasetiin irra deebise reepoostii goone lammadoo sendiirra gad dabarta sendii san warra fooloo walirraa qabdan hundarra goota kunoo laal dhibba lama laa dabalee jira firii ta'etan laala lafaatiin ta'etan akka dabalaa deemu jirti ammallee deema geqqaba uumaan isin hin juu kana godha isin geqqabdan hayyee reepoostii warra hin godhin ni gootan achi booda sendii gootan kunoo dhibba sadii wajjin laala ammallee akkasumatti itti deema ammallee geqqabdan khaliifaachuu geqqabdan warra reefu sheer gootan irratti hin godhina ol buttan akira dhuftan achi booda warra reefu irratti hin godhin irratti sendii gootan ammas sendii gootan kunoo laal dhibbaa firee jillaa hojii ta'itani ammallee deema akkasumatti geqqabdan ammas geqqabaa billaa aleekum geqqabaa kunoo laal deema ammallee akkumatti laa sendii gootan hundi keessan kunoo laal meeqaa ta'emma amma meeqarra jira amma dhibbaa firii wajjin deema ammallee deema eessa gootan koppilinkii miti taaptaabii miti fuula mucaa keenya bareedaa uffata aadaa adii bareedaa kana kaatee jiru kana geqqabdan sendii gootan kunoo dhibba shanii wajjin laala dhibba shanii wajjin ammaas geqqabdan ammaas geqqabaa bata jira nabar ganaa waa hedduu garraa bara geqqabaa ammallee geqqabaa sendii gootan ammaas kunoo laal reepoostii gootan jalqaba irratti reepoostii isin dhufa lammaffaa irratti immoo fireendoota keessanii isin dhufa hundarratti sendii gootan sendi kunoo laal dhibba ja'a hojii laa kunoo laal deema ammallee deema geqqabdan ammaas sendii gootan kunoo dhibba torbaa wajjin kunoo laal deema kuma torba hangaan seenitti afaan isin irraan qabadhu jechuudha hundi keessan ammaas amma jawwaalan saniin khaliifaa jawwaalan tuqen jawwaala harkaan tuqen hin seenin nama irratti dabaluun kaasin hundi keessan ammallee geqqaba ammaas sendii godha eewwa sendii godha hundi keessan geqqabdaniituma sendii gootan ammaas qabdan yeroo geqqabdan warra walirraa qabdaniitiin dhufa hundi keessa warratti sendii ilaa akiratti warra reefutti goota irratti hin gootu hunulaa 800 hojillaa eegaltanii 6,800 amma daqiiqaa takka dura meeqarraa kaafne 6,100 takkarraa kaafne kun amma ilaal deema ammallee deema ammallee geqqaba mucaan irra nama tole billaa aleekum ta'a maasha Allah tabaarakallah geqqaba akkatti ammallee hunulaal 900 hojillaa deema ammallee laal ammallee geqqaba ammallee sendii godhe dhibba 7,000 6,900 seenuudhaaf daqiiqaa takka sekandii takkaa fi sekandii 5 lesko kongiraa hundi keessan ammas itti fufa ammallee akkumaan isin kannaa jiru kana deema ammallee warra asirra jiru kana guutuu fooloo itti ergaddaa ida'uu fuulduraa balleessaa isin fayyadan oromoodha isin fayyadan waan taateef hunda itti ergaddaa yalla ammallee deema ammallee har'a mirqaanaan qabaa dhiifama naa godha hundi keessan ammallee geqqabdan ammas sendii gootan duwwaan tun jijjiiramu qabdi yaa kiyyo oromoon duwwaadhaa miti duwwaan malee. Ni dandeessan wallaahi billaahi yoo hojjettan ni dandeessan. Jabaadhaa. Geqqaba ammallee deema dhibba takka wajjin laa hojjeteetanidha 7,000 fi dhibba takka ammas deema ammas sheerii deebi'a
share it debiya share it debiya thank you very much my family wallahi oromo I love you Nama wajjin. Dalai da jala rasha intente. Ha arau. ya Guyyaan guyyaadha inni nu ni agarrame waliinu. Aha. Dabbal akami jirtan. Wallahi nagaa. Waan sin jiru. Giftiin si shamsu jedhisi maal jette maammi? Boodanuu kan itan giftii 500 olii boodanuu kan itan ammaan tana dhibbu magat abaaboo fi mallattoo tiktaa malee ammaan tana zaa shan taanee jirra jee namichi gasti irraa buusee jira isatti ergina. Bakka rakkoon qabu yeroo takka warra sirrii jiru kana hunda follow godhaa guys. Follow Hunda godhaa, isaanii follow poolisii godhaa. caalaa oroo giftar Musa Boona in politics dabbal eksi irraa balleessaa guutaa. Daqiiqaa takka qofa dafaa ni buuna. Daqiiqaa takka. Jabaadhaa. ergadda follow Gootanii xumurtanii. warri boona irraa hin qabne caala irraa hin qabne Yalla. dabbaa irraa hin qabne oroo giftee irraa musaab irraa hundi keessan follow ergadda Oye kumata kaasee nu maambe suuraan gaafa gudee maa qoy kumata kanaa galchanii qoy. ya Kumata mata kan tena Dabbal Duraan magat gaafa. anu raaboo. bahistir bataarikh warri kampatu wiibi. Ancaraa Arabaan mataa. dabale baate. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh injifannoon galtan ni mootan abshir. deema Ayyee ergadda inshallah. ergadda Jabaadhaa galatoomaa hundi keessanuu. Galatoomaa, thank you very much. Gurbatti ergine yeroo hanga tokko gurbachaa. Aye. Yalla aye kwa. Okay. Aye. moodi kana kaafadhu live goolii jira dhoyyee Aye tole. ayyee yeroo gaarii injifannoon galtan inshaallah Ayyee injifannoon galaa. Tala baadiyyaa. Hawaasa wanta irra ture. Oye. Yalla musaabe wanti dha mee gurbatti ergineetti hanga tokko akkasii wanta taanee walitti deebina inshaallah tole. Galatooma. Inshallah ayyee. Waan siin jiru maal jechuu barbaadeeti? Mee qoy gurbatti ergineeti. Gurbaan kami mee? Gadde asin dheeree haa jiru Asmo. mana la king kana la Kiin kana? Okay.